mata duree qabeenya nuuf kennameeni waaqayyoon waaqeffachuu jedhu irratti ilaalla walii wajjiniin. Qabeenya nuuf kenname. Qabeenya keenya utuu hin taane qabeenya maal ta'eeni? Qabeenya nuuf kennameeni waaqayyoon waaqeffachuu. Waa'ee waaqeffannaa yeroo kaasnu bara keenya keessatti akkuma sila isinii kaasaa ture waaqeffannaan namoonni hiika adda addaatti kennaniitu hiikni isaa gara baduuttidha kan inni jiru. Yoo waaqayyo nu gargaare dhaloota keenyas waaqayyo gargaarirraa kan hafe rakkoo baay'eetu jira jechuudha. Waaqeffachuu jechuun amma deemee gara faarfachuutti dhufeera. Gara sana ta'utti deebi'eera jechuudha adeemsa keessa. Kun yaada namootaati. Macaafa qulqulluu keenya keessatti garuu waaqayyoon waaqeffachuun sana olidha kan inni nutti dubbatu. Kanaafiyyuu qabeenya keenyaan waaqayyoo hin waaqeffama jechuudha. Qabeenya keenya yeroo kenninu waaqayyootu nu saamaa jiratu hin taane maal gochaa jira? Qabeenya waaqayyo nuuf kenneeni waaqayyoon waaqeffanna jechuudha. Kanaaf yeroo qabeenya nuuf kenname qabeenya isa waaqayyoo bira arganne sanaan waaqayyoon waaqeffannu maal gochuun akka nuuf ta'u gaggabaabsineet ilaalla. Waaqayyo kennaa namootaa baroota keessatti namootarraa kennaa fudhateera. Eenyutu waaqayyoof kennaa namootatu waaqayyoodhaaf kennaa kenna. Argitaniittu waaqayyo inni guddaan kun namoota xixinnoo akka keenyaarraa yeroo inni kennaa fudhatu yaada. Waaqayyo kennaa namootarraa fudhateera baroota keessatti. Garuu waaqayyo kennaa inni fudhatu inni jalqabaa maalidhaas jedhurra kan. Waaqayyo jalqabatti kan inni barbaadu waan kiisii keenya keessa jiru yookiin immoo waan mana keenya keessa jiru yookiin immoo waan nuti iddoo biraatii qabnu qabeenya nuti baankiidhaa qabnu tun taane isa jalqabaa waaqayyo kan inni barbaadu nuuni. Asirratti hubadhaa kan asirraa dubbiin asirraan ka'u taanaan hin bada. Waaqayyo kan inni barbaadu nama tokko addana keessa jiru amma taa'ee dhaggeeffatu kana barbaadu. Ajandaan waaqayyo inni jalqabaa yookiin immoo sagantaan waaqayyo inni jalqabaa kan inni barbaadu namadha waaqayyo. Kennaan inni jalqabaa nuti waaqayyoodhaaf kenninu waaqayyo nurraa barbaadu hundumaa dursee maalidha? Nuyidha jechuudha. Nama kana barbaada waaqayyo. Gaafa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaatti erge waaqayyo namoonni birrii naafa kennaniin jedhe. Namoonni qabeenya naafa kennaniin jedhe. Garuu namoonni hin badiin maala ta'anii jireenya argatanii. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti kan nuti argannu waaqayyo karaa ilma isaa kana namoonni akka isaan barbaadamanii argamaniifiti ilma isaa Yesuus Kiristoosiin erge. Sagalee waaqayyoo keessaa Roomee boqonnaa 12:1 irraa gaafa dubbifannu akkas jedha. Ammas yaa obboloota koo araara waaqayyoof jedhaati. Sirriitti na dhaggeeffachaa deemaa gaggabaabseen daddafeen dubbachuu yaala sa'aatii keessan baay'ee akka hin fudhannetti. Ammas yaa obboloota koo araara waaqayyoof jedhaati. Namummaa keessan qullaadhaa fi waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessitan isin nan gorsa. Akkasittis hafuuraan waaqayyoof sagadu. Waaqayyoodhaa kan inni barbaadu inni jalqabaa nama barbaadu. Anaan barbaada waaqayyo. Qabeenya koo dura anaan barbaada. Waan inni waldaa kiristaanaatiif kennu dura waaqayyo anaan barbaada. Sagantaa waaqayyoo keessa kan jiru anadha jechuudha. Waan hundumtuu ana booddeedha kan inni jiru jechuudha. Kanaaf namni isa jalqabaa waaqayyo akka isa barbaadu beeku ture jiraata. Itti dhufna tokkoon waan gaggabaabsee waan tokko dubbanna. Itti dhufaa deemna. Waaqayyo namoota akeeka irraa qabutas keessa jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Akkasitti yaada amma namoonni tokko yeroo yaadanii waaqayyo gar tokkotti namoota gar tokko adda baafatee isaanitti atteenshinii adda akka kennu. Namicha immoo ofii isaa iddoo tokkoof kaa'ee bakka ani immoo waan namoonni sun jedhan nama hordofu wayiiti jedhee akka followersiitti jechuudha. Inni tokko isa hojjetu inni tokko immoo isa taa'ee ilaalu godhee of dhiyeessa namni. Garuu waaqayyo nama uume hundumaa tokkoon gaafa uume sagantaadhaan uume. Kanaaf waaqayyoof qabeenyi inni jalqabaa namadha jechuudha. Inni jalqabaa nuyidha jechuudha. Utuu nuyi ofii keenya waaqayyoof hin kennine egaa waaqayyo kennaa keenya hin barbaadu. Kana beekaa ammani waan dhugaan isinitti himas. Amma jechoota nama dadammaqsan jedhee akkasiin waa kennitan hin barbaadu. Maaliif iddoo kan biraattis kanatu godhamaa jira sababii ta'eef isaan ittiin deeman. Waan dhugaa asirra jiru dubbannaa inni rakkuma sila jennee isa irratti hundaa dhaggeeffadha sagalee waaqayyoo. Isa dhugaa kanatu jireenya keenyaa fi hiika kenna sababii ta'eef. Utuu nuyi ofii keenya hin kennine waaqayyo kennaa keenya hin fudhatu. Maal jechuudha kuni waaqayyo guutummaa keenya barbaada. Waaqayyo qabeenya koo barbaadee anaan dhiisatu hin taane anaa fi qabeenya koo wal maduuqa barbaada waaqayyo. Guutummaa keenya barbaada. Isa sila dubbifanne jechuudha. Kutaan suni Maatiyos irratti inni barreeffame Maarqos irrattis barreeffameera. Ati waaqayyo kee goofticha garaa kee guutuudhaan. Maal kee guutuudhaani? Garaa kee guutuudhaan. Garaa inni jedhu kuni iddoo bu'uura
wanti jireenya namaa qabatee jiru keessaa maddu jechuudha. Taalentiin keenyaaf fedhiin keenyaa fi beekumsi keenya kan keessaa maddudha. Macaafa qulqulluu keessatti garaa inni jedhee macaafni qulqulluu nutti dubbatu jechuudha. Waan nuti hojjennu wanti gaariin eessa keessaa madda? Garaa keenya keessaa madda. Wanti hamaan nuti hojjennu garaa keenya keessaa madda. Wanti gaariin nuti hojjennu eessaa madda? Garaa keenya keessaa madda. Waaqayyo garaa keenya keessaati waan maddu waan gaarii guutummaa isa barbaada jechuudha. Kanaaf Waaqayyo goofticha garaa kee guutuudhaan tokko jireenya kee guutuudhaan inni jedhu qabeenya keenya jechuudha. Waan nuti ittiin jiraan waan jireenya keenyaaf nu barbaachisu jireenya keenya guutuudhaan. Maal keenya guutuudhaan? Jireenya keenya guutuudhaan. Jireenya keenya guutuudhaan. Kana duwwaan moo miti? Yaada kee guutuudhaan. Yaada inni jedhu immoo beekumsa keenya, ogummaa keenya dabalata. Yaada kee guutuudhaan. Akkuma kana immoo humna kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a. Inni kan biraan immoo maalidha? Humna kee walakkaadhaanidha, guutuudhaani. Kana gooftaa Yesuus afaan isaatiin dubbate Maarqos 12:30 irratti argattu waan nama dubbise kana. Atis Waaqayyo kee goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a. Kana keessa gar tokko hir'ifna yoo ta'e akkaataa Waaqayyo jaalala nurraa barbaadu sanatti Waaqayyoon jaallachaa jirra jechuudha. Kanaaf Waaqayyo gar tokkee keenya hin barbaadu. Anumaan guutummaa kootti yaada koo wajjiniin, beekumsa koo wajjiniin, qabeenya koo wajjiniin bu'uura jireenya koo isa hundeen waan hundumaa keessaa maddu isa garaa koo keessa jiru achirraa ka'e. Maaliif Waaqayyo waan hundumaa waan hin godhuuf irraa kaaseetudha kan inni ilaalu. Itti dhufnu. Waan hin godhu waan hin godheef irraa kaasee beeka. Waan hin waa tokko godhuuf immoo eessadha maddisaa yoo jettan garaa koo keessaati. Garaa keessan keessaati. Namni dura taa'ee garaa isaa keessatti yaada qopheesse waan inni yaada garaa isaa keessatti qopheesse sana miilli isaa deemee dhaqee raawwata. Kanaaf achirraa kan Waaqayyoon jaallachuu jechuudha. Kanaafiyyuu egaan Waaqayyoof of kennuu jechuun Waaqayyoo irratti amantaa ofii gatu jechuudha. Waaqayyoodhaaf jireenya keenya kennina gaafa jennu Waaqayyoo irratti guutummaa jireenya keenya gatuu keenyadha. Maddi waan na barbaachisu hundumaa, maddi burqaa waan hundumaa kan inni naaf maddu, kan hin qabus, kan hin argadhus, kan hin argachuudhaaf adeemus si biraatii jechuu keenyadha Waaqayyoon. Gaafa Waaqayyoon amanannu, gaafa Waaqayyoodhaaf of kenninu, inni dursaa wanti dursaa Waaqayyo jireenya keenyaaf kennu hundumtuu eessadha maddisaa jechuudha. Waaqayyoo ta'uu isaati. Waaqayyoo irratti of gatuu keenyadha jechuudha. Ibroota 11:4 irratti akkas kutaa jedhu arganna. Abeel amantiidhaan aasaa isaa qaalirra caalu Waaqayyoof dhiyeesse jedha. Waaqayyo kennaa isaa fudhatee isaaf dhugaa ba'eera. Abeel amantii isaatiin qajeelaa akka ta'e dhugaa ba'ameeraaf. Inni hin du'e. Garuu karaa amantii isaatii ammayyuu dubbachaa jira sagalee sana gaafa dhaalu. Kutaa kana seera uumamaa 4 achi deebitanii dubbifachuu dandeessu. Obbolaan lama ijoollee Addaamiif Hewaan keessa guyyaa tokko dhaqanii Waaqayyoof kennaa dhiyeessuuf ka'an jarri kun. Kennaa dhiyeessuudhaaf manaa ba'an. Qaayelii qotee bulaa waan ta'eef waan qoteerraatii maal dhiyeessee waan gaarii lafa isaarraa walitti qabate dhiyeesse fudhatee dhaqe fuula dura Waaqayyoo. Abeel immoo horsiisee bulaadha waan ta'eef hoolota horsiisu keessa hangafa fudhatee dhaqe fuula dura Waaqayyoo. Akkas jedha kutaa sanarra lakkoofsa 4 sana gaafa dhattanii dubbifattanii Waaqayyoo faara tolaadhaan gara Abeelii fi gara kennaasaa ilaalee jedha. Dura gara kennaasaa ilaalee jedha. Lakki akkasiin jedhu. Waaqayyoo faara tolaadhaan gara Abeelii fi gara kennaasaa ilaale. Garuu gara Qaayeliin faara tolaadhaan gara Qaayeliif gara kennaasaa hin ilaalle isaa booddee seenaa sana dubbachuuf hin deemamti. Qaayel aareetu obboleessa isaa Abeeliin ajjeese. Achi as dhufnee gaafa ilaallu gaa Ibroota keessatti barreessan warra Ibroota waan godhe sanaa Abeelii amantiidhaan godhe. Waaqayyoo irratti amanachuu isaarraa kan ka'e kennaa isa Waaqayyoo barbaadu sana akkaataa Waaqayyoo barbaadutti Waaqayyoo fuula duratti gatii inni dhiyeessee fi Waaqayyoo sababa Abeelittiin dhiyeesse waan beekuuf maal godhe gara Abeeliif gara kennaa isaa ilaale. Akkaataan itti Qaayel dhiyeesse immoo akkaataa itti Waaqayyoo barbaadu miti sababii ta'eef Waaqayyoo gara kennaa isaa fi gara Qaayeliin hin ilaale. Argitaniittu garaagarummaa lama. Lamaan isaaniiyyuu kennaniiru. Qaayelis geesse kenneera. Abeelis geesse kenneera. Garuu namni tokko isaan keessaati hin ilaalamne. Eessaati rakkoon isaa yoo jettan garaa keessaati. Garaa keessaati. Inni sun amantii guutuudhaan Waaqayyoo irratti of gatee
waan hin argadhe kun waan Waaqayyo biraa naaf dhufedha. Waan na barbaachisu hundumtu maddi isaa Waaqayyoodha. Qabeenyi koo kun kan Waaqayyooti. Miira jedhu keessa garaa isaati amantiidhaan itti fuudhee geesse dhiyeesse. Inni sun garuu akkasitti miti kan inni dhiyeesse. Kanaaf iyyuu garaagarummaan gidduu isaaniitti uumame. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Egaan waa'een qabeenyaa gaafa dubbatamu garaan nama dhukkuba. Jajjabaadha malee. Orma jajjabaanni malee garaan nama dhukkuba. Garuu immoo garaan nu dhukkubu yoo sagalee Waaqayyoo kan akka tooraan ilaalle garaan nu dhukkubu baay'ee kallattii adda addaatiin Waaqayyo sagalee sana namatti dubbata. Yeroon taa'ee kutaa kana dubbisaa ture waan baay'een keessaa hubadhe nuuf hiikooti. Kanaaf iyyuu inni jalqabaa Waaqayyoodhaaf of kennuudha waan ta'eef namni of hin kennine Waaqayyoof qabeenya isaa kennuu hin danda'u. Har'a iyyuu akkasuma dhamtiire. Namoonni otoo of hin kennin Waaqayyoof qabeenya kennuu hin danda'an. Literaali yookiin immoo akkasumatti qaamaan dhaqanii kennuu danda'u garuu Waaqayyoo maaliin goone jechuudha. Meeshaa sana harkaa tarakkabee beekamtiin kennineef. Fiddeettaa kunoo hidhees hin galmeessineef Waaqayyo. Namichi garuu qaamaan waa tokko godheera. Garuu Waaqayyoo akkaataa nuti itti geessinu irratti hundaa'ee Waaqayyo nurkaa tarakkaba. Waaqayyo qabeenyaa keenya kennaa keenya nurkaa fudhatu. Waaqayyo kennaa keenya nurkatti hin didin. Egaan Waaqayyo santumaa danda'u fuula duratti waa finnee dhufnee akka Waaqayyo nurkaa fudhachuu hin dindeef immoo akkaataa itti kennuun nuuf ta'u akka dubbii Waaqayyo kanaatti akka nuuf ta'u Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Anaanis dabalatee kun malee isinitti amma naaboodhaan asii gadi isinitti dubbachaa jira jechuu komti. Kanaaf iyyuu yoo Waaqayyoof of hin kennine ta'e namni utuu irraa hafaa ta'e iyyuu Waaqayyoof kennaa kennuu hin danda'u. Yoo Waaqayyoodhaaf of kenneera ta'e garuu hiyyeessa yoo ta'e iyyuu Waaqayyoodhaaf kennaa kennuu danda'a. Yoo hin qabu ta'e iyyuu yoo hiyyeessa ta'e iyyuu yoo Waaqayyoof of kenneera jireenya isaa ta'e kennaa kennuu hin danda'a. Luqaas boqonnaa 21 irra seenaa jiru tokkoon isinitti dubbadha. Luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 1 hanga 3 lakkoofsa 1 hanga 4 isa jiru. Akkas jedha kutaa sana beektu. Yesuus achi ilaalee badhaadhonni kennaa isaanii qodaa buusii keessa otoo buusanii arge. Yesuustu mana qulqullummaa keessa taa'ee kana ilaalaa jira. Haati hiyyeessaa tokko sibiila diddiimtuu kan akka saantima namaa qodaa buusii keessa buusuu ishee arge. Kanarratti inni dhugumaan isinitti hima haati hiyyeessaa kun hunduma isaanii caalaa buufteetti. Isaan kun hundinuu bultoo isaaniirraa kan hafe kaa'atanii keessaa qodaa buusii keessa buusan. Isheen kun garuu danuu hiyyuma ishee keessaa har'a ittiin buluudhaaf kan qabdu hunduma qodicha keessa buuftee jedha. Namatti hin tolu. Amma namootatu qodaa buusii keessa buusii bubuusa. Yesuus hin ta'a naannoo iddoo aarsaa taa'ee ilaala. Namoonni dhufanii qodaa buusii keessa buusii bubuusu. Yesuus calluma jedhee eessa ilaalaara Yesuus? Mana keessa ilaalaa jira, kiisii faa keessa ilaalaa jira, baankii faa keessa ilaalaa jira. Waan namoonni godhan sana ilaalaa jira Yesuus taa'ee. Yeroo nuti gara fuuldura Waaqayyootti dhufnu Waaqayyoo dudduuba keenya waan jiru hunduma isaa beeka gala. Dudduuba keenya kan jiru hunduma isaa beeka Waaqayyo. Taa'ee ilaala Yesuus. Gaafa dubartittiin kun dhuftu bartoota isaa waameetti dubbate. Bartoota isaa waameetti dubbate. Warri kaan hundumtuu waan qaban waan ol kaa'atan irra waan isaaniif hafe herregachaa fidanii qodaa buusii keessa buusanii. Hunda isaa fixaa jechuun miti garuutti dhufna isaa. Garuu isheen kun Yesuus. Dubartiin kun hiyyeettiidha, hiyyeessaa ta'edha. Saantima didiimtuu 2 qabdi. Ishee maduwwaa qabdi. Gaafa sana galtee waan ittiin waa godhattu iyyuu mana keessaa qabdeedha? Hin qabdu. Hin qabdu. Isaan kun hundinuu bultoo isaaniirraa kan hafe kan kaa'atan keessaa qodaa buusii keessa buusan. Isheen garuu danuu hiyyuma ishee keessaa deebzii hiyyuma ishee yookiin immoo gadi fageenya hiyyuma ishee dubbata laddoo kanatti. Danuu hiyyuma ishee keessaa har'a ittiin buluudhaaf kan qabdu hundumaa qodicha keessa buufte jedha. Egaan dubartii kana yoo ilaaltanii dura of kennite bakka. Dura of kennite. Yoo nyaadhee bules yoo dhabee bules dhimma isaa. Garuu kennuu kootiin Waaqayyoodhaaf ulfina kennuutu narra jira. Ulfina Waaqayyoof kennuutu narra jira. Kanaaf iyyuu kanuma dubbate waan dhiise isinitti fakkaata gaafa sana Yesuus. Kanuma istiriima kana dubbate natti hin fakkaatu. Maaliif inni madda waan hundumaati sababii ta'eef. Inni nu haa gargaaru. Ayyaanni Waaqayyo nuuf haa baay'atu. Egaa kanaaf inni jalqabaa Waaqayyoof
of kennurraa dhufa. Kana beekuutu nurra jiraata. Amma gamas dhattanii namni misaa amattiin nyaachuudhaaf waldaa banate isin gaafatan rakkattan beenna. Waldaa banate misaa ittiin nyaata dhugumaam buusii sassaabanii dhufanii misaa kan ittiin nyaatan namoota baay'ee argitu. Waan akkasii gatii jiruuf jechuu kooti. Waan akkasii gatii jiruu fi namni iddoo akkasiitti gatii miidhamee fi Waaqayyo wajjiniin kennaa isaatiin Waaqayyoon waaqeffachuun ni jedhu nama baay'eedhaaf maal ta'eera mataa dhukkubbi. Dhaqa. So yeroo waldaan waa'ee kennaa dubbattu kan nutti dhufu saamicha wayii. Miti akkas miti garuu sagaleen Waaqayyo akkas jedha lakkuu. Kanaafiyyuu eenyutu fakkeenya nuuf ta'a isa jedhu ilaaluudha. Eenyutu fakkeenya nuuf ta'a. Waan hundumaa madda hundumaa jireenya keenyaa fi fakkeenyi keenya inni jalqabaa Waaqayyoodha. Waaqayyoo isa nuti waaqeffannu. Isadha fakkeenyi nu jalqabaa kan keenya jechuudha. Wanti gaarii kan ta'e qabeenyi nuti qabnu, jireenyi nuti qabnu, nuyi mataan keenya nuuf ani ofii kootii fi kennaa Waaqayyoo anaaf kennedha. Anumta ofii koo. Isa qabeenya koo isa birrii koo miti. Anumta ofii koo kennaa Waaqayyoo anaaf kennedha. Isineen Waaqayyo kennaa isiniif kennedha bakka mataan keessan. Namummaamti keessan kuni, namummaan keenya kuni kennaa Waaqayyo nuuf kennedha. Waaqayyo kennaa kana gaafa nuuf kenne gaafa akkasii kana naa gootaa jedhee haal duree kaawwatee yookiin ulaagaa kaawwatee miti kan naa kennu. Kanuma naa kennu. Akkasitti akkas dheeressee quba shanan kana akkasatti godhee akka isheen waa qabuu dandeessutti akkas godhee naa kennu. Ija koo akkasitti naa kennu. Bakka waan barbaachisu Daawit gaafa dubbatu ati dinqii goote na uumteedha Waaqayyo. Dinqii goote na uumteedha. Waan nuti bakkeedhaan qaama keenya irratti arginuu fi waan keessa keenya keessa jiru yoo keessa teenya xiinxallee ilaallee akkaataan uumama Waaqayyootti nu uume mataansaa waan addaati. Kana Waaqayyo tanuma nuuf kenna. Moodeliin keenya isa jechuudha. Namummaa keenya kana. Birrii isa amma jennu dhiisa isin. Birrii sana harki kun quluutuudha tu isheen taate hin jiru birriin hin dhufu. Jennufa sammuun keenya maraatuudha tu ta'e birriin hin dhufu. Yoon kadhanna ta'e malee mandara keessa naannoo. Iji keenya rakkina wayii qaba yoo ta'e, guri keenya rakkina wayii qaba yoo ta'e, namummaan keenya fayyaan keenya rakkina wayii qaba yoo ta'e, qabeenyi dhufuu hin danda'u, hojjechuu hin dandeenyu sababa. Kanaafiyyuu kennaan inni Waaqayyo kenne inni jalqaba tola kan inni nuu kenne namummaa keenya kanadha jechuudha. Kanaafiyyuu akkas jedha Faarsaan boqonnaa 24 lakkoofsi tokko. Lafichi wanti laficharra guute hundinuu kan Waaqayyooti. Biyyi lafaa fi warri isa keessa jiraatanis kan isaati. Ammas waan hundumaa kana qabutu namoota immoo kennaa gaafata. Akkaata baroota keessatti Waaqayyo mannaa fa'aa roobse malee garuu birrii fa'aa gadi roobse hin beeku. Birrii fi qabeenya Waaqayyo namumarraa gaafata. Amma macaafa qulqulluu amma ammaatti ol dibne. Bara kana miirakil manii wanti jedhan tokko dhufeera. Warumti miirakil manii gaafatan ofii isaanii yoo birrii ammanaa kennitanii miirakil maniidhaan birrii isinii galaa. Miirakil maniirraan fudhatanii ofii isaanii. Maaliif isa kan namootaa fudhatu? Miirakil maniin birrii namaa kenna erga ta'e birrii fidaati miirakil manii fudhadhaa jechuun hin barbaachisaa. Miirakil manii marraa fudhachuu qabu ofii isaanii. Garuu birrii keenya nurraa fudhatanii miirakil maniirraa birrii fudhattu. Waan akkas jedhamu hin jiru. Waaqayyo birrii gadi roobsin. Anaafsin uummate Waaqayyo. Numaan uummate Waaqayyo numaan hojii hojjete bakka. Yoo nuyi fedhii qaban yoo carraan isaa nuu kennamu. Yoo Waaqayyo nu gargaareedha nu. Tiruuna. Kanaafiyyuu qaama keenya guutuusaa qabeenya keenya, qabeenya uumamaa fi qabeenya dhuunfaatti nuti qabnu, fayyaa keenya, yeroo keenya yookiin immoo sa'aatii nuti qabnu, umurii dhala nuti qabnu, beekumsa nuti qabnu hunduma isaa Waaqayyo nuu kenna. Miti moo namni uummate jira? Bara kana jireenya ammaatteettee mucaan bara kana teeraa lama fa'aa fudhatee dhalachaa jiru jira. Inni nammaatee dha shunkurtii wayii dhaabbatee garaadhaa fudhatee kiiloo 2 fa'aa kan ba'u jira. 200 galaa ta'ee hin jiru. Gaafa dhalatu namni qullaa isaa dhalatu. Isa iyyuu iyyaa caraanaa dhalatu. Garuu biyya lafaa irratti dhufee obbo Abaluu, abbaan qabeenyaa Abaluu, daldalaa beekamaa Abaluu jedhama. Sun hundumtuu eessaati kan inni dhufe Waaqayyo biraati. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Egaa yoo teenyee ilaalle waan nuti yaaduu isaa yoo sammuu keenya ol ta'a. Kanaafiyyuu nummoo erga Waaqayyoo akkasitti arjaaf arjoomaa waan hundumaa ta'e nummoo maal ta'uu qabnaa isa fakkaachuu qabnaa jechuudha. Erga Waaqayyoo ulaagaa tokko malee akkasitti nuu kenne. Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 45 irratti Yesuus akkas jedhe. Waa'ee namoota jaallachuu dubbateetu lakkoofsa 45 irratti kana yoo gootanii ijoollee abbaa keessanii isa waaqarraa hin taatu. Innoo
aduusaa warra hamootaaf hamoota dura oolcheeyyuu innoo aduusaa warra hamootaaf warra gaggaariidhaaf hin baasa bokkaasaas warra qajeelotaaf warra jal'ootaafis roobsa. Waaqayyo nama dirqisiisu akka seexanaa miti. Waaqayyo har'ayyuu nama dirqisiisee namarraa waan fudhatu free will wanta jedhamu jira yookiin immoo filannoo bilisaati kan Waaqayyo namaaf kennu. Yoo barbaade namni waan barbaade filata. Yoo barbaade Waaqayyoof kennee Waaqayyo wajjin hojjetee eebbifama. Yoo jibbe immoo hin dhiisa. Fedhii isaatiin wanta kennuu dhiisu wajjin hin jiru fudhata jechuudha. Malee Waaqayyootu kenneef miti. Namichumatu filate. Waaqayyo karaa lama fuula kee duran kaa'e. Akkas yoo gorte akkas taata, akkas yoo gorte akkas taata. Filachuun kan eeyote akka filannuuf immoo waan nuu kenneera, sammuu nuu kenneera. Bakka waan itti Waaqayyoon qomannu tokko hin qabu. Yoo kana goote akkas, yoo kana goote akkas, kan barbaade keessaa filadhu. Seexanni garuu gubbee deema mataarra nama ba'a. Waan inni namaa kennus namaan barakatu. Utuu hin nyaatin du'a namichi. Kanaafiyyuu Waaqayyo warra hamootaafis, warra gaariidhaafis arjaa akkuma ta'e nummoo fakkeenyi keenya isa jechuudha. Kanaaf isa irratti hundoofna. Maaliif immoo kennaa keenya kennina? Maal akka ta'uuf kennina kennaa keenya nuyi?